Kanaaf iyyuu filannoon keessanii sirrii moo sirrii miti warri jettanii ofuma keessanii ilaalladhaatoo qixaatii keessan lakkoofsi guutuun dubara. Lakkoofsi hirruun dhiira jedhee barreeffamee jira asirratti jechuudha. Akka mucayyoon barreessitetti. Kanaafuu mucaan immoo dhugaan mandaa'u nama arganne irraa jalqabna qoy nama suuraa hin arganne miti qixaatii isheetitti himna isa lapheen kun dhaatu tokko fashilaa dhageessi. Hin arganne miti qixaatii maal qaxxaana isa. Maal qaxxaamta qaban? Maal qaxxaamta nama kan nusitti murteessineer ati maal qaxxaamta? Yiina ammaa jechuudha. Qaxxaamteerta qixaatii ala oolteerta. Amma waan ofii keenya arsiin jenne son taane maal qaxxaamta amma lakkoofsati yaamte suni miti inni ati kan filatte dubara jedhaa namichi dhiira. Kanaaf nuyi barree dhufne ko har'a kanatti ko caaltu wajjin deemne barree dhufne. Waaqa. Kanaafuu maal qaxxaamta nu sitti murteessinu moo ofii ofitti murteessita? Lakki keeti murteeffadhati. Lakki ani nu jennu kabbaadidha ati ofitti murteessi. Waanuma humna keetii ati gaafa dhufuu akkasan qaxxaama hojiidhanis soo ta'e waan kamiin. Gaafa dhufu alfaatii isaan irraa yes qixaatiin kana caala yoo hin jiru laal agarte gaafa dhufu bakka dhugumatti ati bakka qaxxaamte adda garumarraa qaxxaamte bakka qoy amma bakka sana booda amma warra argatetti immoo himname lafaa dhiitanii. Kan Maarqosi maalidha? In argatan isaan surraalee wajjinu gaaddisee wajjinu. In argatan moo? Argatan isaan. Maaltu argateen jedhee? Ati asumatti laal abbaan illee innillee qixaatii argate. Ani immoo natti hin badu ko yoo miidheef immoo waan natti badu hin qabu. Bakka kanaaf jala baatee jirtaa galatoomii gara hojii keetii dhaqii booda sii bilbila. Eshi bakka nagaa waaqayyoon naa bula. Eshi. Eegaaddo. Qaxxaamteerta amma maalidha inni qixaatii maal goota amma? Ani sitti murteessu moo ofii ofitti murteessita? Dhuguma isaan qaxxaame. Surraalee laal salphumatti qaxxaamte. Wantichi waan dhiira moo dubara jedhu? Ati dhiira jette wanta dindubarti. Anna maal qaxxaamta waan qaxxaamtu himi amma. Isan sitti immoo dhaggeeffadhu ka? Isheen nama mormitti yoo Maa eenyutti beeti? Maalumaafuu hin qaxxaamne ati jalqaba duraasitu argate ishii. Waaqa. Hin qaxxaamne irruma buute. Dhugaa filannoon keetii fi kan Maarqosii sirriidhuma. Warri qaxxaame warra asuma jiru tokko abbaa qaxxaame jechuudha nama biraati. Kanaafuu qoy amma Maarqosii bilbila bakka asii bilbilaa jala dabarte surraalee waan jette beektaa? Dhufee dalbaatii jalaa miiccaa jette. Amma cufadhu sii bilbilaa deebisnee. Kottu nyaatta. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma argaa jirtanii jarri warri qixaatii ofiis fudhatee jira. Warri immoo akkuma dura mormettis immoo chaansiin irra buusee jira. Asumatti iyyuu Hacaaluun qixaatirra oolee inni qixaatii qaba. Kanaaf kana caalu hojiin kan boruuti. Ati garuu har'a amma waan nu siin jenne bakka nu xaxxennee teenyaan illee caaltuu waan barbaanne ajajna.
ka'ee hojjetee waan hin beekne soo ta'e fijee raata nu dhiyeessaa hin nyaanna nu deemaa oolle waan ta'eef. Miti caaltu kanaafuu. Qixaatiin kan isaaniidha. Hordoftoota keenya zoro zoro beekus beekuu baaddus rakkoo hin qabu. Qixaatii kiyya nan fudhadhaanii wanta ajajamee nan qaxxaama. Sanas ta'u kanas garuu anaan dassina jedheera warri kaan ciao. Egaa amma immoo caaluun amboruutti ilaala qaxxaamtee artaati ilaali lakkoofsa 18 filatte miti lakkoofsi 18 dubara jedhe. Ani garuu 17 dheeraa ture. Oggaa barreeffamu iyyuu argee ture hin shawwadame ilaala. Kanaaf amma boru ilaala hojii ganamaan keessee jaja waan ani isa jaje hunda hojjetta. Hin danda'u jettu miti. Nakkoon qabu miti. Wanna guddaa ta'e naaf Waan keenya oliyyoo ta'e hin fudhanne. Ati fudhata. Ati guddaa waan taateef fudhata. Waan namni keenya. Ani daa'ima waan ta'eef Waan xiqqoo hojjetta. waan xiqqoo hojjeta. Kana fakkaata. Amma deemtee Kan keessanis immoo tarii koomentii viidiyoon kun kan itti aanu ture waan ta'eef irraa kunne yeroo sanatti akkasiin deebiin arganneef irraa kunne waan ta'eef mee isinis immoo iyyuu kana gidduutti tarii viidiyoo gabaabaa kanatti dabalee kanan isin ibsutu ta'a. Warri garaadhaan filattanis warri argattanis hin argannes rakkoon qabu garuu isinan qaxxaa isinis immoo isin qaxxa'uu waan hin oolle warri dhabdanii jechuudha. Kana fakkaataa nagaan nu tura. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtan itti isiniif haa baay'attuu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa qabna nageenya nu bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jechaatii obboleewwan kiyyaa tibba kana baay'ee tokko isin jalaa badee jira dhiifama guddaa isiniin jedha ibsaa hin qabnu hin beektanii walumaa galatti naannawaa nu jiru kana xiqqoon jabaan mudatee ture maaliif waan dafee deebi'uu danda'u miti beektanii akkuma walii galatti safara nu jiru jechuudha guyyaa afuriif waan ta'e maabiraatii hin qabnu jechuudha. Kanaaf chaarjii godhachuullee waan tokkollee socho'uu hin dandeenye kanatti isin jala banne isin jechaati ture viidiyoo dheegandaayyuu jalaa hamma kana irraa isin jalaa kunnee hin hambisnu dhugaa dubbachuuf koomentii keessan kaleessa daataa banee ilaalee jechuudha. Hunda isaatti xumuruu hin dandeenye isin deebisee jechuudha. Maaliif viidiyoo hojjechuu wayya bakka kan sanarra citee fillee jira walitti dabalee hojjedhaaf jedhee dhuman dhiisee baay'een keessan jechuudha filannoon keessanii akkuma chaansii keessanirra buutanii jirtanii. Inna filannichi dhugaa baay'ee tokko ijoollee baay'ee asumatti iyyuu namoota baay'ee qixaatii jala oolchee ture. Haa ta'u malee akkuma qallii fakkeessinee hojjenne isin jechuu barbaade tananii anis immoo waan akkasiisan fedhallee hin qabu. Laaluufillee dhaqee osoo hin taane garummaa achi keenyan gaafa akkasinaan jedhan uumaan jennanii. Zimuman jedheenii isin jechuu barbaada. Kanaaf baay'een keessan jechuudha. Tokko waga 20 keessa yaama hamma jedhamtamtee jechuudha. Isinillee warra asirra jirtanillee keessa oolaa isiniin jennaan hundi keessanuu waraqatichi kana ture kun kan garagalcha isin jala waan ta'eef kaameraa yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo nuti nyaata hojjennu iyyuu nyaannu jechuudha. Yeroo nyaata hojjennu isin jala dhiifama. Yeroo nyaata nyaannu maali hundi keessan bitaan nyaattanii jettu. Amma fakkeenyaaf akka nama taa'eeru kanatti bitaan isa kana isin galee harki bitaan koo isa kana. Kaameraan garuu garagalchee maal godha beektu mirga kana bitaa isin jalaa taasisa gaafa gara keessanitti dhufu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nuti kan fayyadamnu mirgi kanuma bitaan garuu achitti immoo gaalaaltan yoo daawwattan viidiyoo maal godha kaameraa abbaa barbaadanii iyyuu ilaala hin garagalchaa jechuudha. Egaa rakkoo kaameraatiin isin jechuu barbaada kanaaf amma sirriitti isiniif hin mul'isu. Na filannoon keessan haaluma gaariidha bareedaadha. Namoota tokko lakkoofsa guutuu filattanii guutuu mucayyoon immoo caaltuudha maal maqaan ishee jechuudha lakkoofsa kana barreessitu mucayyoon dheengaddaa jechuudha. Yeroo kanatti garuu na bukkeetti argamuu hin dandeenye galtee jirtiin isiniin jedha. Kaleessa galtee. Kanaaf akkam ta'e beektanii intinichi guutuudhaan jechuudha 6, 8, 10 akkasuma 16, 14 warri filattanii hin arganne jechuudha. Isiniif hin dubbisa asumarratti jechuudha. Walumaa galatti jechuudha lakkoofsi tokko dhiira jedha. 2 immoo durba jedha. 3 dhiira. 4 durba jedha. 5 dhiira akkasumatti jechuudha bakka. Lakkoofsi guutuun durba jedha. Lakkoofsi hir'uun immoo dhiira jedha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mucaan maqaan isaa Rabbirraadha. Waaqayyo namachi sinaa taasisu jedhaati. Nu eebbisaayii waaqayyo waan hunda isaa akka fedha isaatti raawwatu. Kanaaf mucayyoo miti isiniin jechuu barbaada mucaadha. Hangaruu fedha koo hin sobu keessa garaa kootti mucayyoon hawwee ture.
Kun muka akka kompiitarri yookaas immoo maashinni jedhetti dhiiraa jedhee jira. Waan akkasiitti yeroo baay'ee nama nuusin dhoksu jechuudha. Yeroo baay'ee hojii rabbi keessa maaltu beekaa maaliif akkas jedhu waan baay'ee nan jedha yeroo baay'ee jechuudha. Kuni jecha kooti. Kanaaf ammaaf mucaadha naan jedhanii. Waa gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu hawwiin koo garuu akkuma isiniif dubbadhe ani dubartii barbaada ture jechuudha. Sa'aatii kanatti jechuudha. Kanaaf akkasii warri lakkoofsa keessan hagama maal akka barreessitan beektanii kanuma madaalladha alaalaa isiniin jechuu barbaada. Lakkoofsa guutuu warri barreessitan 8, 6, 4, 2, 10 warri barreessitanii durba. Lakkoofsa guutuun durba jedha. Asuma irratti jechuudha. Isiniif hin dhooban dubbifatta yeroo biraa jechuudha. Lakkoofsi hirruun garuu 11, 13, 15, 17, 19 dhiira jedha. 20 yoo jechuudha mataa isaatti durba jedha jechuudha. Kanaan qixaatii keessan waan garaan keessan isin ajaje qaxxaamaa ofuma keessan of qaxxaan isin jedha. Warra nu bira jiran keessa warri qixaatii keessan of oolee Isaayyaasiin mataa isaatti qaxxaamee ture. Hacaaluunis qaxxaamee ture. Warra alaala taanii yookaan fagoo taanii mormii adda addaa dhiyeessaa turan immoo obboleewwan Isaayyaasii keessaa namni 2 argatanii warri kun immoo qixaatii fudhatanii turan jechuudha. Kanaaf waanuma hundumattuu ani wanta kamiyyuu sanas ta'e kana kan Waaqayyo jedhe hundisaa yoo naa ta'a jechuudha. Isiniif dubbadhee ture viidiyoo dheengaddaarratti warra karaa keenya keessaa waan fedheyyuu haa ta'u nama fayyaa ta'uu qofa barbaadna nuti. Ati nagaan hiikamuu kee malee nuti eenyu kun eenyu hunduu hojii rabbiiti jedha waan ta'eef isaan keessan ollee isiniin jechuu barbaadetananii. Kanaaf iyyuu filannoon keessanii sirrii moo sirrii miti warri jettanii ofuma keessan ilaalladhaa too qixaatii keessan lakkoofsi guutuun dubara. Lakkoofsi hirruun dhiira jedhee barreeffamee jira asirratti jechuudha. Akka mucayyoon barreessitetti. Kanaafuu mucaan immoo dhugaan maalidhaa dhiiraa jechuudha. Shamara osoo hin taane dhiira ture. Kana fakkaataa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa isin jalaa badee jira kana booda isin jalaa hin bannu. Deddeebinee isiniif dhufnaan isin jedhaa. Nuuf jiraadhaa galatoomaa ammallee akkuma kanatti deeggarsi keessaan gargaarsi keessaan nama wajjin haa ta'uun isiniin jedhaa. Yoo Waaqayyo jedhee kadhannaa keessan hin yaadadhaa anas yeroo muraasa yeroo xiqqishuun na hafee ayyama rabbiitii wanti hundumtuu akka fedha rabbii haa ta'uun isiniin jechuu barbaada. Deeminee dhufnaa kana booda yoo aggaxaamee akka kana chaansiin amma akka kanatti ibsaan badu kun mudachuu baate isin jalaa hin fagaannuun isiniin jedhaa turtii gaarii.